Bahargama yoo achi ceenu darbii El Clasico marsaa 260 afraffaadhaan kaleessa seenaan addaa galmaa'eetiin kan jiru Barcelonaan yeroo jalqabaatiif darbii El Clasicotiin shaampiyoonii liigichaa ta'uu isaa mirkaneeffateetiin kan jiru. Tapha kana Real Madrid waliin kan taphate Barcelonaan goolii 2-0dhaan kan inni injifatee. Taphataan Manchester United ergisaan Barcelonaaf kan taphatu Marcus Rashford daqiiqaa 9 yoo ga'u goolii galcheen Barcelonaan dursuu kan eegalee daqiiqaa 18 irratti immoo Ferran Torres goolii lammaffaa dabaleetiin kan inni jiru. Taphattoonni lamaanuu goolii ergaa galchanii booda gara leenjisaa isaanii Hans Flick deemuudhaan du'aan boqochuu abbaa isaaniitiif jajjabeessanii akkasuma gumaacha godhaniifiiti kan jiranii. Barcelonaan amma Real Madrid yeroo 36 shaampiyoonii liigichaa ta'e aanuudhaan yeroo 29 shaampiyoonii ta'uun waancaa 6-7 Real Madrid caaleetiin kan inni jiru. Real Madrid dirree isaa irratti kan simate Barcelonaan yeroo 29ffaaf akkuma duratti kaase. Tapha El Clasicotiin kana dura kilabni shaampiyoonii liigichaa ta'e hin jiru. Taphni kun immoo shaampiyoonii liigichaa bara kana adda baaseera. Barcelonaan shaampiyoonii kan ta'e Barcelonaan taphoota 11 darban walitti aansuudhaan osoo hin mo'amin injifannoodhaan imalaatiin kan ture. Amma garaagarummaa qabxii 14tiin Real Madrid caaloodhaan shaampiyoonii kan ta'e. Dirree isaa irratti immoo taphoota 17 bara kanaatiin hunduma isaaniitu injifateetiin jira. Tapha tokko qofa Real Betis waliin dirree isaa irratti kan isa hafu. Isa sana injifate taanaan immoo bara dorgommii guutuu taphoota dirree isaa irratti taphate dhibbentaa dhibba injifachuudhaan liigicha kan goolabuun ta'a. Tapha Real Betis waliin taphatu sana yoo kan injifatu ta'e jechuudha. Ga'umsa gaarii Barcelonaa waliin dabarsaatiin kan jiru Marcus Rashford bara egeree immoo dhaabbiidhaan kilabichaaf ni mallatteessaaf taphataa eeggamuudha. Rashford waa'ee egeree isaa waa'ee egeree kootii wanti ani beeku hin jiru, ani immoo nama raaguu miti jechuudhaan warreen gaafataniif deebii kenneetiin kan jiru. Walumaa galatti dorgommii hundaan taphoota 47 Barcelonaaf taphatee goolii 14 galchuudhaan kubbaa goolii ta'an 14 keessatti hirmaateetiin jira. Goolii 28 kilabichi galche keessa qooda qaba jechuudha. Taphataan kun yeroo gaarii dabarsaatiin kan jiru. Waancaa liigichaas kana dura waancaa liigii kamiitu injifateetiin hin beeku. Barcelonaa waliin yeroo jalqabaatiif waancaa liigichaa injifachuu isaati. Hans Flick abbaa isaanii du'aan dhabanii tapha kana kilabicha kan dursanii. Guyyaan kun jiruu kiyya keessatti hin dagadhu jechuudhaan kan dubbatanii guyyaa gaddaa fi gammachuun wal makeedha. Osoo taphni eegaleen sa'aatii muraasa yookaan yeroo muraasaan duratti abbaan isaanii boqochuu kan dhagahanii ta'us tapha kana dhiisanii hin deemne. Akkasumatti kilabicha dursanii kilabichi waggaa lammaffaadhaaf walitti aanseetiin waancaa La Liga Spain akka injifatuuf kan gargaaranii tapha El Clasico injifachuu dabalataan immoo shaampiyoonii liigichaa ta'uu fi abbaa isaanii dhabuun al tokkotti wantoonni hedduun gammachuu fi gaddaan kan harkaa wallaaqedha. Kanaaf jiruu kiyya keessatti immoo isa kana hin dagadhu jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Taphattoonni koo waan hojjetanitti booneetiin jira. Waancaa injifachuuttis gammadeetiin jira. Haalli naannawa kana jiru namatti tola jechuudhaan kan dubbatanii. Qaama milkii keenya kana keessatti hirmaate hunda isaaniitu ni galateeffannaadha kan jedhani. Hans Flick kilabichi kana booda taphoota liigichaan isaafan kan injifatu yoo ta'e qabxii isaa 100 gahachuudhaan riikardii kana dura tures kan qooddatu ni ta'a. Waggoota 11 waancaa Champions League irraa fagaateetiin kan jiru kilabni kun. Kaayyoon isaanii kana booda ammoo waancaa Champions League Awurooppaa kana gara kaampinooti deebisuu akka ta'es dubbataniiti kan jiranii. Waliigalteen isaanii immoo waggaa tokko booda bara 2027 kan goolabamuudha. Hans Flick ta'us waliigaltee kana ni dabaluu fi kan eeggamanii. Taphichaan kan mo'aman leenjisaa Real Madrid Alvaro Arbeloa ammoo kilabichi garee dhuunfaan walitti qabame osoo hin taane
qindoomina barbaada jechuudhaan kan dubbatanii Real Madrid keessattuu as dhiyeenya kana rakkoo hamaa keessa jirachuun ni danda'ama. Taphattoonni garichaa wal dhaananiitiin yookaan wal tumanii ajandaa miidiyaalee ta'aa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Tchouaméni fi Valverdeen wal rukutuudhaan Valverdeen hamma hospitaala deemuutti ga'uun isaa ni yaadatama. Kanaaf immoo garichi kan dhuunfaan walitti qabame yookaan walitti qabama dhuunfaa osoo hin taane garee qindoome ta'uu barbaadachuudhaan leenjisichi kan dubbatanii tapha kaleessaas mo'amaniitiin shaampiyoonummaa liigichaa Baarseloonaan akka mirkaneeffatuuf gargaaraniiti kan jirani. Tapha birootiin kaleessuma Mallorcaan tokko qixa Villarreal waliin xumureetiin kan jiru. Valenciaan immoo 1-0dhaan Athletic Bilbao injifateetiin jira. Real Oviedo fi Hetafen immoo goolii malee kan xumuran. Sanbata Celta Vigoon goolii 1-0dhaan Atletico Madrid injifateetiin jira. Sevillaan 2-1 Espanyol akkasuma Elche fi Alaves immoo goolii 1 qixa. Real Sociedad fi Real Betis immoo goolii 2 qixaanii kan xumuran. Gama Premier League Englanditti deebinuu kaleessa taatee addaa tapha keessummeesseen Arsenal goolii 1-0dhaan West Ham United injifachuudhaan qabxii bara kana shaampiyoonummaaf isa gargaaru argateera jechuun ni danda'ama. Qabxii murteessaadha kan inni argate. Qabxii kana argachuudhaaf hanga daqiiqaan 82 ga'utti Arsenal obsaan eeguudhaaf dirqameetiin jira. Saniin duratti garuu yaaliiwwan jajjaboon hedduun irratti taasifamanii cimina goolee egaa kilabicha David Rayaatiin osoo hin galin haftee Arsenal boodarra qabxii kana kan galmeesse daqiiqaa 82 irratti Martin Odegaard kubbaa mijeessee kenneef Trossard goolii galchuudhaan Arsenal akka injifatuuf gargaareetiin kan ture. Daqiiqaa dabalataa 90 xumuramee dabalata kan qisaasa keessatti immoo gooliin irratti galeetiin ture. Gooliin kun erga irratti galee booda Arsenal akkasuma deeggartoonni kilabichaas hedduun naasuu keessa kan galanii goolii eegan kilabichaa David Ryan immoo yeroo gooliin kun galu harkaan qabameetiin jira. Sababa kanaaf VAR sa'aatii dheeraa itti fudhatee irra deddeebiin laaleetiin turmaata yeroo dheeraatiin booda gooliin kun akka irraa haqamtu taasiseetiin kan inni jiru. Qabxii waggaa guutuu argate caalaa qabxiin kaleessa Arsenal argate qabxii guddaadha jechuun ni danda'ama. Sababni isaa West Hamis qabxii kana akkaan barbaadaatiin kan ture. Tarii qabxiin kun West Ham liigicha keessaa gadi buusuu ni danda'a. Kanaan ka Arsenal garaagarummaa Manchester City waliin qabus gara qabxii 5tti deebiseetiin ol guddiseetiin jira. West Ham akkuma silakaas daqiiqaa 90 irratti goolii galchee jala kan haqamte VARiin ilaalamte jechuudha. Tarii kilabichi bara kana liigicha keessaa kan gadi bu'u yoo ta'e isa kana komachuu kan inni danda'u. Akkasiin ka Arsenal qabxii guddaa argateetiin deebi'eetiin kan inni jiru. Arsenal amma qabxii 79 liigicha dursaatiin kan inni jiru. Taphoota lamaan hafan irraa qabxii 4 yoo argate immoo durseetiin shaampiyoonii ta'uu isaa kan inni mirkaneeffatu. Tarii immoo Manchester Cityin sanii asitti mo'amnaan durseetiin shaampiyoonii kan ta'u. Waggoota 22 booda shaampiyoonummaa isaa dhugaadhaan mirkaneeffachuudhaaf dhiyaateetiin kan inni jiru. Taphattoonnis saniif kutannoodhaan taphachaatiin kan isaan jirani. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan har'a baga gammaddan jechuu barbaada jechuudhaan deeggartoota kilabichaa fi akkasuma taphattootatti dubbateetiin kan inni jiru. Taphattoonni hamilee qabu gootummaa guddaas agarsiisanii jiru. Adda baanii abbaa murtee goolii nurratti gale VAR akka ilaalu gochaatiin kan isaan turanii. Saniin qabxii 3 kan arganne jechuudhaan gootummaa taphattoota isaanii kan isaan kaasanii dhugaadha. Yeroo gooliin irratti gale David Rayaadha hanga taphattoota sarara fuulduraatti tokko kan hin hafin balleessaan akka David Raya irratti hojjetamedha kan isaan dubbachaatiin turanii. Suuraanis yommuu ilaalamu balleessaa ifa ta'uu isaati kan mul'ate. Abbaan murtees taphichaas Mikel Arteetaan kana gochuu isaaniitti galateeffataniiti kan jiranii. Murtee falmisiisaan kun Arsenal waggoota 22 booda yeroo jalqabaatiif waancaa kan akka fudhatuuf ni gargaara jedhameetiin kan eeggamu. Faallaa sanaan ammoo West Ham United akkuma jalqaba kaase liigicha keessaa gadi bu'uu kan danda'u. Kun taanaan immoo sababa murtee kana qabxii dhabe jedheetiin komachuun isaa waan hin oolledha. Mikel Arteetaan guyyaan kun
yaadachuun koo hin oolu jechuudhaan kan dubbatanii miira guddaa fi miira addaatu turedha kan isaan jedhanii. Taphichi ulfaataa akka ta'us ni beekna turre, nuti qabxii 3 argachuun keenya waan guddaadha kan jedhanii. Maalumaaf Arsenaal qabxii murteessaa qabxii 3 argateetiniin gara dirree isaatti deebi'eetiin kan jiru. Taphoota itti aanan Arsenaal taphoota salphaadha jechuun ni danda'ama. Dirree isaa irratti Barniley waliin akkasuma Crystal Palace waliin immoo tapha xumuraati kan taphatanii. Barniley durseetiin liigicha keessaa gadi bu'uu isaa bareetiin kan inni jiru. Kanaaf Arsenaal hangas maranii qora jedhameetiin kan eegamu miti. Crystal Palace immoo Conference League Awurooppaa xumuraaf ga'uudhaan waancaa kan morkatu tapha sana kan injifate yoo ta'e immoo liigii Awurooppaa hirmaachuudhaaf carraa waan qabuuf kilabni kunis taphattoota isaanii yookaan taphattoota isaa ni qusataaf taphattoota filannoo jalqabaa ta'an teessoo jijjiirraa irra ni teessisaa fi kan inni eegamu. Kanaaf Arsenaal taphoota salphaadha kana booda kan isaa hafe jechuun ni danda'ama. Taphoota biroo kaleessaatiin Aston Villaan 2 fi Aston Villaan 2 qixa Burnley waliin kan xumurani. Ross Barkley fi Ole Watkins goolii lamaan Aston Villa galchaniiti.